السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور تيجي يوتيوب نكسر وبعدنا كنا جراتني سنين جرا يشارا. غافي كيسان راكودان غيارا وان تكا كبادة سنين ديا جرا يشارا. وانتي كبادة سنين ديا يشارا كاندراني سنين هم سنين رت يشارا. وان دولتي تكا كبادة سنين في جرا يشارا. إنس وانتي يرو منا يالا تاني يشارا كما أرجع جرتان كنا يشارا. كني نكنا سنين كنا ما يشارا كني نكون kan samii gad bu'e yookaan gadachee irraa ol ba'e osoo hin ta'in jechaadha. Kama biqiltoota garaagaraa irraa hojjetaman jechaadha. Kunis kakaleeti. Ittaansee kunis kakaleeti jechaadha. Akkuma argaa jirtan kanneen jechaadha. Kunniin hunduu kakaleeti. Kunniin hundinuu biqiltoota irraa tolfamaa jechaadha. Cirracha yeroo tokko tokko ammoo cirrachi kalee keenya keessaa jechaadha. Ba'u yoo xixiqqaa ta'e ni baasanii kiniiniidhaan jechaadha. Kiniini argitan kan isin mul'ise kanaan jechaadha ni baasanii. Yoo gurguddaa ta'e ammoo ooppireeshinii godhan jechaadha. Amma garuu akkuma gaafa duraanii jechaadhaan kutaa lammaffaan qabadhee isin dhiyaatee jiru osoo ooppireeshiniin ta'in haala salphaan mana keessan keessatti akka of keessaa dhagaa cirracha guddaas ta'e xiqqaas akka of keessaa baasuu dandeessanidha. Wanti kun torbee 2-3 fayyadamuu dandeessa. Achiin booda mana yaalaa dhattee yoo sirraa yoo dhagaa guddaa ta'e xiqqaachuu isaa yoo guddaa xiqqaa ta'e ba'uu isaa kana erga mirkaneeffattee booda waan kana mana yaalaa dhattee ooppireeshinii yoo goote mallaqa daangaa hin qabne fixxa. Akka tasaa ta'ee miidhaa biroollee sirratti geessuu ni mala jechaadha. Guyyaa har'aa waan xiqqoo takka waan mana keessan jiru waan naannoo keessan jiru dhagaa of keessaa akkaataa itti ooppireeshinii osoo hin ta'in of keessaa baasuu itti dandeessan waan xiqqoo wayii qabadhee isinii dhiyaatee jira. Kutaa lammataa akka hordoftan isiniin jedha jechaadha. Wanti kun baay'ee isin fayyada. Erga fayyadamtanii kaataniin booda hiriyoota teessan, ollaa keessan warra mallaqa dhabanii cirrachi garaa isaanii keessa osoo jiru mallaqa dhabanii mana taa'an illee waan kana fayyadamii jettanii akka gorstan garanumaan isin gaafadhaa jechaadha. Amma waan viidiyoo torbee 2-3 dura waraabee lafaa qabu tokko isin agarsiisa na hordofaa isiniin jedha. Viidicha hordofaati sirriitti itti fayyadamaa isiniin jedha jechaadha. Hiriyoota teessan tabiraatiif illee akka gargaaramtan jechaadha. Warri cirrachi kalee keessan jirrellee waan kana osoo dhuddanii bareeda jechaadha. Yookaan nyaata waliin yookaan dhuguu maaliif jennaani cirrachi kalee keessatti taa'uuf carraan argatu jechaadha. Warri kaleen keessan fayyaa hin qabne jechaadha. Kanuma bishaanitti aansee waan kanatu nama ajajama jechaadha. Manni yaalaa furmaata haqa qabeessa nama hin kennan irra caala bishaan dhuguu isin jedhan jechaadha. Kana hamma dhumaatti na hordofa. Amma viidicha asin dura hojjedhe isin agarsiisa na hordofaa isiniin jedha. Kan qopheeffannu jechaadha guyyaa har'aa kana parsil kan afaan ingiliffaatiin jedhamu sana jechaadha. Afaan arabiffaatiin bagdoonessaa jedhama jechaadha. Muka kana ilaalaa sirriitti baay'ee waan nama fayyadaati jechaadha. Kiniinii garaagaraa kanumarraa hojjetan jechaadha. Dhibee kaleetiif jechaadha. Dhugaa rabbii waan baay'ee nama fayyadudha. Akkaataa itti fayyadamtan amma isin agarsiisuuf deema. Afaan Amaaraatiin yeroo tokko የሾርባ ቅመምስ jedhamee waamama jechaadha. የሾርባ ቅመም hojjettanii argattanii iddoo qullubbiin shunkurtiin iddoo waan ataakiltoonni garaagaraa itti gurguramuu ni argattu. Haala bagdoonessaa yoo jettan yookaan የሾርባ ቅመም jettanii yeroo dhadhan ofiinuu hin beektan jechaadha. Afaan Oromootiin maal akka ta'e hin beeku. Dhibee kalee keessatti waan dhagaa baasuu keessatti gahee daangaa hin qabne qaba. Akkasumas kiniinonni garaagaraas isarraa hojjetama jechaadha. Waan ofii kiyya argeeruu fi ni kukkunna tokkoffaa jechaadha. Akkuma yeroo tokko ammoo yeroo tokko salaaxaa wajjin osoo nyaattanis baay'ee gaariidha jechaadha. Akkanumatti jechaadha xiqqoo loomii itti firfistanii akkana erga kukkuttaniin booda loomii itti firfistanii salaaxaanii beektannatti fakkaasa baay'ee rakkasaadha gatiin isaa. Akkana kukkuttanii xumurtanii nyaata wajjinis akkanattis yoo nyaattan rakkoon qabu fayyaan faaya waan ta'eef jechaadha. Garuu kan ammaaf akkasitti nyaattanii akkana erga qopheeffattaniin booda distii takka qopheeffannaa distii qulqulluu jechaadha. Kaleen keessan dhagaa qabdi isiniin jedhan ooppireeshinii gochuu osoo hin deeminiin dura irrumaa hafaati waan kanamee torbee 2-3 fayyadamaati. Achiin booda deemaati ilaallama. Dhagaan kan kee kasirraa hir'ateeruuf ka iddoo san jiru kaan kasi keessaa baheeruuf ka keessa jiru kaan
akkasitti ilaalta jechaadha. Dhagaa cabsuu keessatti daangaa qabu akkuma argaa jirtan asin naqee jira duwwaadha jechaadha. Amma kun gaaza jechaadha, ibidda keenya akkasitti qabsiifanna. Bishaan itti dabala. Bishaan itti dabalee jira. Isin mul'ata natti fakkaate. Isin mul'ata. Asirra keenya jechaadha. በአማርኛ የሚባላል ወይ በግዶርሳ ሊሊ? በእኛ አካባቢ ባግዳኖስም ተብሎ እንጠቀምበታለን። በሾርባ ቅጠልም ተብሎ ይታወቃል። ሾርባ ቅጠል? የሾርባ ቅጠል። አይዋ። ባግዳኖስም ተብሎ ይጠቀማሉ። ባግዳኖስም ብለው የሚጠቀሙ አሉ፣ የሾርባ ቅጠልም ብለው ይጠቀማሉ። ሁሉም ሱፐር ማርኬት ይገኛል። በየትኛውም ቦታ በሁለቱም ስም መግዛት ይችላል። ባግዳኖስም ብትል ይሰጣል፣ የሾርባ ቅጠልም ብትል ይሰጣል። አይዋ በጣም አሪፍ ነው ለኩላሊት ድንጋይ ለማውጣት ማለት ነው። እናንተም የኤችኤም ዩቲዩብ ተከታታዮች ሁሉም ይሄንን መጠቀም አለባችሁ። ማንም ኦፕሬሽን ሳትደረጋችሁ በነፃ የእናንተ ቤት ውስጥ እንደዛ አይነት ሰርታችሁ በሁለት ሳምንት 3 ሳምንት ብትጠቀማችሁ ትልቅ ለውጥ ታያላችሁ። ለውጥ ካያችሁ በኋላ እናንተ ራሱ ለሌላ ሰው ታስተምራላችሁ ብዬ ተስፋ አለ። amma ga'ee jira jechaadha. Daqiiqa muraasaaf danfa jechaadha. Amma ga'ee jira. Irraa foonaa na hordofaa isiniin jedha obboleeyyan koo. bifa kana fakkaata argaa jirtanii yeroo affeeltan akkana ta'uu qaba. Amma bishaan isaa dhunnaa jechaadha. Bishaan isaa ganamaaf galgala nyaataan dura dhugaa jechaadha. Dhagaa cabsuudhaan beekama jechaadha. Wanti ammaan isinitti agarsiisaa jiru kun jechaadha. Mee dhugee isinitti agarsiisaa na hordofaa isiniin jedha. Fayyaan ammoo fayyaa irratti taphni hin jiru jechaadha. Warri viidiyoo kana daawwattan ofii keessanii qofa daawwattanii ofii keessanii qofa itti fayyadamtanii dhiisuu osoo hin taane obboleeyyan keessan kan kaleen dhukubu kan dhagaan keessa jiru ka opereeshinii godhuuf deeman meeqoo xiqqoo opereeshiniin ta'inii xiqqoomee waan kana yaalii jedhaati itti maati erga yaalee dadhabee booda laallamee ka'eeti opereeshinii haa ta'uu isiniin jedha. Warra dhagaan keessa jiru jechaadha. Warri dhagaan keessa hin jirrellee ammoo viidiyoon kun kalee qulqulleessuu keessatti waa mucuceessuu waa dhagaa cabsuu keessatti gahee daangaa hin qabne waan qabuuf jechaadha. Itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Humni isaa humna akkuma humna aappilii dheengadda isinitti agarsiisee oliyyuu natti fakkaata. Kiniinonni garaagaraa isarraa dalagama jechaadha. Akkasii haala kanaan akka itti fayyadamtan hiriyoota keessan kabiraatiifillee warra kaleen dhukkubduufillee warra kaleen dhukkubdu kabiraatiifillee akka dabarsitan adaraa isiniin jedha jechaadha. Amma dhunnaa dhuguuf deemnaa na hordofaa isiniin jedha. Burcuqqoo kana buusna. Ergasii ni dudduu jechaadha. Amma ni dhunna jecha xiqqoo akka waan dhangagga'uu jira. Yoo liimoon hin qabu jechaadha. Nama yoo liimoon qabaattan itti godhattaniisi garuu barbaachisullee waan danfeeruuf jechaadha. Jalqaba garuu yeroo suuparmaarkeetii irraa bittan dhiqee fideen ni dhixxan jechaadha isin tole. Namni dhukkubsate namni fayyaan faaya jechuudha. Namni dhukkubsate qofatu beeka jechaadha. Namni kaleen isaa yoo kaleen kan kee yoo waan siin dalanne taate lubbuun jiraachuun kan kee baay'ee shakkii keessa galcha jechaadha. Kaleen kan kee murteessaadha jechaadha siif jechaadha. Kanaafu waan kana akka salphaatti akka laalle isiniin jedha. Ofii erga fayyadamtaniin booda hiriyoota teessan haadha keessan abbaa keessan obboleeyyan teessan taganaa opereeshinii ta'uuf deeman kan mallaqa dhabanii mana ciisan
waan kana dhugi jedhaanii bakka shilingii takkaan yookaan birrii takkaan waan hin geenne bittaniifi waan badaatii miti mana keettanii xiqqoo an ammoo guddaa danfisee hafee jira kuno isin xiqqeessaniitumaan dhuddan jechaadha ganama kun an amma dhugaa jira waan oowwaa qaama kiyyaafis kalee kiyyaafis waan gaariidha jechaadha isiniin jedha sirriitti akka itti fayyadamtan isiniin jedha jechaadha fayyaan faayaa. Omaatti nagaan naturaa obboleeyyan xiyyaa yeroo biraa waan biroo qabadhee isiniif fida jechaadha gaafii qabaatan karaa biroo gaafadhaa isiniin jedha baay'ee isin jaalladha nagaan